Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Gooftaatti kan jaallatamtan hordoftoonni fuula Feesbuuka keenyaa akkasumas yuutuubiitiin teelegiraamiin karaa garaagaraan nu hordoftan maraa fi nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Ani akkuma beekamu ergamaa Taarikuu Shifarraati. Addana kanan dhufeeffammaa yaada gabaabaa qabadheenidha. Yaadi ani qabadhee jiru kunis yoo jaalala Waaqayyoo ta'ee guyyaa 25 ji'a 12ffaa akka Itoophiyaatti jechuudha irraa eegalee hanga Phaagumee 5tti sagantaa kadhataa bal'aa waldaan keenya labsitee beeksisuuf achi as dhufe. Kadhannaani furmaata waan hundumaati. Barbaachisummaa kadhataa iddoo adda addaatti dubbachaadha kanan ture. Kadhanni baakboonii waldaa kiristiyaanaati biyya tokkooti. Barbaachisummaa olaanaa jireenya kiristiyaanummaa keenya keessatti wanta qabudha. Waldaan lattuu Hafuura Waaqayyoo addunyaadha. Bara kana keessa waan biyya gargaaru waan dhaloota gargaaru Waaqayyoodha wajjin dudubbachuudhaan Waaqayyo jinaasa'uudhaan kadhataa waldaa keenya keessatti guyyoota itti aananiif labsitee jirti jechuudha. Yeroon tajaajila kanaa isin beeksisu waldaa kiristiyaanaa keessatti tajaajilli kun lafatti akkuma ta'u ta'eetu karaa sararaa yuutuubii keenyaan Feesbuukiitiin kan isinii tamsa'u waan ta'eef kallattiidhaan Feesbuukiinis kan darbu waan ta'eef namoonni biyya garaagaraa teessanii nu wajjiniin Waaqayyoon kadhachuu barbaadan waldaan kun 25 kaastee akkuma sila isinii kaasaa turre hamma Phaagumee 5tti kadhata kanarra jirti jechuudha. Kanaaf hundumti keessan yeroo itti Waaqayyo hidhaa keessaniiku yeroo itti Waaqayyo gaaffii keessan deebisu yeroo itti Waaqayyo ba'aa isinii salphisu godhattanii waldaa keenyaa wajjin kadhataa yeroo dheeraa qabannee jirru kana guyyaa 10f qabanne kanarratti soomaaf sagadaan nu wajjin taatanii Waaqayyoon nu wajjin akka kadhattan isinii dhaamna. Barri keenya mo'ichaaf gaafa ta'u namni yoo kadhatu baricha keessatti dhoksaa gurguddaa arga. Kan akka Waaqayyoo hin jiru. Baay'ee isin jaallanna eebbifamaa.